Beerutii ture. Kanaafuu ani jecha ijoo sashiin rikoordinaa qabdee fi risiitii waa hundumaa bilbila ijoolleetti dabarfadheen ijoolleen immoo nama hambaa otoo hin taane maatiidhuma keenya keessatti dabarfadhe sheer godhadheen kaayyadhe. Eddassi silkiin Finfinnee keessa waa'eedhuma haala jijjiirraa maqaatiif otoo hin deddeemu silkii hattuun naalaa fudhatte. Kanumadha wanti jiru. Malee amma jarri lachuutis ragaan qabdu jarri lachuu waan nuti deemu qabdu. Ragaa sagalee qaban ijoo kan hin kaayyadhe kan sumayyaa risiitii birrii fi sagalee ishii erga ishii qabdii bar sagalee gimmaasha kaayyattee tunis gimmaasha kaayyattee waan qabdu san nu haa dhageessiftu sagalee kaan ammoo akkama bani viidiyoo maal bilbila tokkittiin qaba kan biraa irraa ammoo sin dhageessisure akkamitti bilbila sakana namaatti bilbila takkitti yogaa qabaatte kamiin nu dhageessuu deemta. Laaki bar bilbilli inni kun haaraa waa siniin jechuu kooti isa kana haaraa waa akkamitti isin agarsiisa kan biraa irraa ammoo sinin dhageessisa yee haaraa kan jedhe bitamee laala viidiyoo sinitti dabalinedha. Viidiyoo tana nuu bani sagalee sanitti qabii nu dhageessisi. Ayyee. Akka reef sumayyaan goote san. Akka reef sumayyaan goote achi guddisiisi. Yes, thank you. Ayyee. Mul'ataa jirame? Mul'ataa jira? Ni mul'ata. Kaameraa garagalchi gama duuba. Girgiddaan mul'ataa. Okay, mul'ataa jira saa? Okay. Ayyee bilbilli kuni haarawa sababa sagaleeti kanii dheengadda xalabe jechuudha wanti tokkollee haarawa jechuudha. Tole abshir bani. Ayyee sagalee kan hin qabu kun akkasitti isa waraabameen dhaggeeffadha. Okay. Asli ballisii guddisiisii akkana dheereessisi. Isi dheereessi. Amma warri modii karaa gartaa Isa jinka Sumayya. Viidiyoo kamo viidiyoo nuu qabi je sagalee waraabamte irratti viidiyoo nuu qabi sagalee waraabamte gubbatti. Kuno sagaleen barakkasitti silkiirra waraabeen bilbila irraa akka reef sumayyaan qabdu san qad godhe qabdi maal silkii jarjabde qad goote qabdu. Kaameeraatti butiitii qabii. Akka sumayyaan reef qabdi san qabdi. Ela laala bilbil. Okay kuno ela kuno. Akka reef sumayyaan qabdu san qabdi. Ela kuno. Nuti qulfii mobaayilaa nu barsiisisiin hin jenne mobaayila qabisi hin jenne Sumayya. Maalumaan godhe shitaayi. Akka qabin akkatti akkan harka kiyya qabe kanatti akkasin nuu qabe. Ela kuno. Ela dhaggeeffadha. Sama wuli mobaayila lafa kaayi Sumayya durana dhaggeeffadha. Mana mana nageenyaati waan jarri siin jedhan dhaggeeffadha. Bilbila tokko lafa kaayitii tokko qatti godhe irratti qabeessireedi. Dhaabi sagalee mee okko tokko. Bilbila tokko lafa kaayi Sumayya. Na dhaggeeffadhu dura dhiisi. Dhaabi sagalee. Okay. Laal bilbila tokko lafa kaayi tokko harka akkanan sosoosini tokko irra nuu qabii dhaabbadhu sagalee deemtu laaluu fadhaani sagalee waasappii keessaa. Waasappii miti miseenjaraan siniin jedhee bar. Bar eegaa miseenjaruma san sagalee deemtu laaluu fadhaa achi gubbaa qabi. Miseenjarri keeti moo keenyuti adda laallaa. Miseenjara viidiyoo kan waraabamee natti viidiyoo miseenjara isa kana viidiyoo akkasumatti silkiidhaan waraabamee. Miseenjara ka abbaa fedhee haa ta'u. Irratti erge miseenjari ishii ta'uu mola sinittan agarsiisa fooloon ishii meeqarra akka jiru fa'aa jira siifaan jechuudha. Akkasumatti laaphu. Gadhu silkii akka badaan gorogoreen waan tunutti alu taala. Sumayya ambo.
Abeet. WhatsApp kana qabadhu narratti ergi. Telefoona kee tirate Okay. akkatti qabi kuno argita yaala viidiyoo kana telefoona kee tirate akkatti qabi hamza argisiisa akkatti raqami suusu Lakki dis dis. Okay, kwa. Kuno ela Akkasii miti. ela kuno sini. Khod nambara khiyya nasi ma nambara khiyya kan dhapo nambara khiyya nasi ma Imo malee bilbila kana WhatsApp banadheen jira la kuno sini yulaala ela kuno WhatsApp nakkan banamne la WhatsApp ko chuun banamne ela yo ammas immoo bilbilli kan imo tokkitti bitteen qaba laala imo bicha malees gubbaatti WhatsApp hin banamne ela WhatsApp hin banamne isa kana sini nagarsiisa ana banata imo abshir ana banata rakkon qab kalas imo rankotta dhap ogutak lakkoofsa koo garuu asirraa isinitti himuun abbaa tokkotti hin ergaan malee. aslin khaysan na irga abshir shari'aan zahira beita Sumayyaa taan deebisaa mee Ustaaz Farhaan itti dawwala. sumayyaa nu deebisa sumayyaa tan Sumayyaa deebisaa tunillee silkii keessa waan jiru agarsiisaa jirti rakkoon qabu kootu yaani naarini. yes akkas ya Silkii agarsiisuu kana aartee kuttee deebi yaani carraa wal isin dhaqqabsiisa Ustaaz Farhaan. khojje rakkon qab abshir Rakkoon shiraayini. Sumayyaa tasfaa yoo jiraatte deebi. Naarini. khakhachiisa warri jettan jara keenya ni khakhachiifne dura okay Fozia thank you asmatti naas imun banadda imun banadda hin beeku Taap godha jana membarii ta'a. Egaa mangadii membarii ta'a aga viidiyoo laaltani. Membaruu nu hundi keessa membarii ta'a. Odumaa beekta ta'a uummanni membariin ta'u. Warra asirra jiru kana fooloo godha mana fooloo godha. Gaafa birallee yoo namni waloole fidee. live goali doktora allee guutaa doktora akka dalagaa malee dalagaa dhaabanii taa'aa jiran Alfallegum nuti rabbi beekana walitti aarsa membarii qofa ta'a. warii miin dalagaa dhaabanii akka taa'aa jiran Guddaan hin guunne eenyuun ajajji. anin goota dawwari Live gool hin barbaachisu membarii qofa ta'a. Membar. Eenyu godhe. Ustaaz Imoo banatu dadhabdani. Ayyee asli lakki imun banatu jiraas amma isin amma akka seeratti maatti naasune jidduutti amma akka seeratti osoo akka dubbiin nu abultoo osoo hin ta'in akka seera turistii tokkotti yoo ni taasisu hin ammaan murtii kana kan nu dandeenye ta'e isaanii kan guutanne malee Hamzaan qabee jira dhiisa Hamzaan hafitu Hamzaan irra jira dhiisa eegalee yaaduma akkana walii dhadheeree isaan lachuutu shira wayii jira feeta isaan lamaan jidduu. Tunis mobile irra oofte tunillee waan silaa bakkee ustaatiin agarsiisan agarsiisuu diddi dadhabaniiti miti beek isaan lachuutu beekaati malee. Neetoo maalin godhe waan barbaadanis kunoo sinin Agarsiisee asli. Yoo min didele kunoo maal barbaadame mee maal sin agarsiisu. Naa waatu jira amma akka seera sanitti murteessu. Maal sin agarsiisu waan barbaadanis ilaala iddoo fedhe nagalchiti sinin agarsiisa iddoo fedhe. Maal barbaadame. Warri ilaalaa loorsi rakkoon qabu. Qoydo Ustaazni Imoo banataa jiran. Imoo banatee adda baasi. ajaa'iba imoo mata meeqan bananne mata jaha maan banatu jira dhiifa manaa godhaa wallaale Gana buuftanii banuufi Sumayyaa deebi yoo jiraat. buufadhee bar yaa rabbi aboo imoo na diddee asli sirratti haa ergitu narra ergi miseenjaraan asli Oh sirratti haa ergitu miseenjaraan as ergeeti Yookittiin immoo booniyyee ol galchaati booniyyee kan jira waan ta'eef isheen sinitti agarsiistu yookiin immoo beerii ol galchaa isaan lamaan keessaa sinitti agarsiisan.
Okay. Ani molle na bana mudidde. Boniyee galchuure. Boniyee beerii keessaa tokko mee. Boniyee. Boniyee sen. Dhiifama warri natti daawwatan. Maal argisiisudha? Tole. Haya boniyee yoo qabaatte nu agarsiistu. Maalin argisiisaa? Sagalee sibira jiru yookiin beeriin Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boniyee WhatsApp kanarratti na erguu dandeessaa sagalee sibira jiru sittiin hima. Qoyshi. Kushinaa keessan jira koo daabboo wayii fachaa jira qoyaa jedhin deema. Amma ati daabboo guufachuu nama 15 irratti himta. Wallahi bani yaadama addunyaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa Hojii rahmatullahi. biizii na godhe deemuu jira jidduutti salaata zuurii sammaas. Tole habibi abshira. Sirrumaan taayoon jiraachuu baadhees inshallah. Ayye. Daan Ashi. akkasi. WhatsApp kana qabadhu boniyee. Duwwaa waan ta'eef nu faana shaakalamtan inshallah. duwwaa jee. Ustaazi noo booniyee jechaa jiranii maaliifi? Dhiisi boniyee rakkoon qabdu titi. Duwwaa jee. Nuti waan san feena malee wayi boniyee irratti waa. Itti maanarraa kash. Ani yaa'ii uummataa kana danda'u. Duwwaa. Saa isin wanni jirtanii? Eessa ture koodiin keessan? Duwwaa jee katabadhu. Duwwaa. Akka jettee. هايا 17 17 اوكي اوكي 04 04 جافر 64 04 جافر 04 64 okay 64 and Yeah. then 938 938 هذا الشيء هاي واتساب حمزة واتساب هاي نانجي دقيقة اوكي واتسابك يا كيس مال قلتو سنتني أستاذة أيه هاي سنين جدا Amri zoonta. اسمعني هاي نانجي إيش باودي ليك ها 004 قوتي دررتي اوكي 04 جاتمي عفوري نو اتشي بالبلو ما خطب دي خانه درتي اس دي بيتي 004 قولي 0049 دررتي اوكي 04 اوكي بالبلا ما خطبت كسمت دي فدو دغي 004 قولت دررتي خان خطبت خانه كسمت دي بتي إسا دررتي قول يا اوكي you understand 0049 Boniyee mudiin qabatin kaa namni maali? Hojiidha والله keessa مو دا يدلم كوا إيساتو أفانا ربي فاتي نتاسا وجرا نورمال نو ما ركون كبو بشير يا اما سيبه بونيه ani nan qaba bada bilbila dhumni isaa 958 miti. سانيمت سانقا خيخ
خي خسريتي سن ديس خون خميديات خنيني مجرو Na bahu didee jira Aleeksisti anta wanni godhime. Didee jira na bahu. لقي Okam Messenger Afaan walii qabdu Oromootiin Aleeksi si- faana. Plus godhadhu boniyye godhee jira dhiisi haare bayar ustaaza. Nin beeka koodii biyya keessanii. plus 4 godhi achi booda 17 duwwaa 4 jee hin dafe Jedhee jira. keenatti himeeyye Laa ilaaha illallah. eeyyo dhufe tokko haayinaan jee eenyu haayinaan jee kun laa hawla walaa Messenjera walitti qabnaa boonii yaanaawatti. Gruupiin hojii ishee ka hojjetu. No, ustad Akkasuma waan godhe. gootu plus gool yaala plus waadhaa gootu. yaa plus Dhiifama neetwoorkii dura rakkaa ture gaara keessaan jira. okay Yaa. Efishiidee Okay, wanoo Gruupiin plus godhi boniyye plus godhi akkasitti abdi jee kana godhi plus 49 godhi no easy yaa plus waan goonaan right away. Haatan akkas godhe ishee kakko. okay Inni deemalee. Aleeks bilbila lama hin qabu. Ana waliitiin dhaqwaayee. Kalas. walin nuyi asli messenjera walin nuyi Call godha. yes Kazaan achirraan kool godha. Sibbira iyyuu jira TikTok irraan sitti ergee rakkoo. messenjera nu haa godhu asli ni qoy yes asli Booniyyeen dhufte. boniyyen qoy ni ilaala Aleeks si bira ni jira? Okay, Aleeks illee jira. Andoom Aleeks gruupii godhaaf akkas taalan akkas wayyuu. okay gruupii tana keessatti ol ergi boniyye amma dhufteeti Ilaalaa. Okay. asirra ol ergi Okay. Amma maaliin ergaa? amma wanni ergitu waan sibira jiru san hunda gruupuma tanarra ol ergeeyye Tasagalee waliin dubbataa turanii? yes takka ammaan haa isin Booniyyee sagaleen ka miidiyaarra jiru kana. Kaaminni ani mina qalloo sagalee Akka mana murtii gandaa keessa aanaa fa'aa jiru moo akkam? Isa yoo taate bara amma tokkummaan na erge. Asli kamtu jira beektaa kan biraa wallaahi billaahi watallaahi beekan sitti erguu dhiise malee waraqanni kan keenya bira jira kan jette dhiyoo kana sagalee naa qabdi beekaafin sagalee bichaa sheersi irratti godhee kan ishiin jette. Sheer godhee kan jette. amma sagaleen lama asliin ergee jira booniyye taniin haa isin jee garte Sagalee amma na ergan kana dhageessisaa kana sumayyaa dhageessisaa mee. Kabiraallee ni jira. ergi kame. Waan qabdu guutuu as guuri ofirraa asari waan qabdu guutuu. Nama kanatti fi xixiqqoo irratti wal baagasuudhaan jette hunduu cufameera jechuudha bakka ishee. Nama kanatti fi xixiqqoo irratti wal baagasuudhaan jette waan hundi isaa cufameera. guyyaa meeqa sagalee tan ergite wanni si wali ergitan October Beekaa bara kuma digdami shanii bara. Baranni bara kuma digdami jaami bara kuma digdami shan. okay asli na ballisi asli ma asli na ballisi Kabiraallee ni dheengaddaa immoo ni jiraan. okay reefu laal akkana siin jechuu ture laa akkaan ammaan godhu jiru kana gartaa Ani immoo Bara kuma Dirree xiyyaara kana deebitee kaate boodan qarshii gashaa moobaayil baankingii fayyadamaa eessayyuu taa'ee siin gashe jedhee itti meera jechuudha. Qarshii waliigallee irraa kan koorratti gashitaa.
hanga ati kana dabartuutti shitti dabarsu jechuudha. Ittiin aansuudhaan immoo wanti si rakkisu maaltu jira? Ani wantoonni tokko tokko waan si rakkisuun jira rakkoon qabu. Torbee tan osoo hin taane torbee ta'an keessatti mitiire rakkoon qabu inshallah medikaal. Okay. Takka sagaleen tana talama daatis tana. Waa'ee biizaatiin natti jedhatu jira. Waan isaa cufameera. Sagaleen takkuma kaa. Ha? Sumayyaa dubbadhu. Kabiraan immoo sagaleen kamtu jira beektanii dhiyeenyuma jechuudha. Naaf deebisii rabbi jedhiifannaan waan biraa bakka barreeffama doorsisaa wayii kan natti ergitanii jira. Sagalee kan ishiin natti qabdee wallaahi billaahi watallaahi biizaan kan kees tikkeettiin kan kees qoma daadhee naasaa jira. Ergi rakkoon qabu. Inni immoo kunoo jalatu. Dhaggeeffadhaa. Kuno sagalee qofa akkanatti ergite ragaan asirrayyuu jira jechuudha. Sagalee qofa malee beekaanii na bira hin jiru siin jedhe malee qabaattee dhaggeeffadha kan biraa immoo. Ragaa faana. Kuno ragaa guutuun of harkaa qabattee garuu natti ergine natti ergimmoo jennaan immoo beekan sitti erguu didee sagalee bichaa kan niitii sheer sitti godhe sana qofaadha jette kanuma. Dhiifama asli achina wanni na godhe na deebise khalaas. Na deebise. Sagalee nama maallaqa dhaabe qabe qoomee asli akkasuma naaf sitte. Kida amma Sumayyaa tasfaa'ee bara chaartara dhiitte baate. Bakkuma ani miidiyaa kana gubbaa kan dhufee himadhus kan na taasisee kan na doorsee waan adda addaa jedhe ishuma ammas immoo kan deebi'ee immoo otoo ani garee biraa wayii dhaqxee kan intalli badduu dhattee mata duree birrii dhiistee mata duree biraatiin maqaa koo balleesses ishuma baga ishiin birrii koo fudhachuu bartanii baga akka ani miidhame argitaniittu yoo harkaan hafuutan harkaan hafuudha yoo immoo dadhabdan immoo rabbittan isaa kanumadhaan immoo kan akka kadhalliin godhee akka waraqata tokkittiin natti hin ergamne jireenya kootti nan kakadhaa jechuudha kanuma galatoomaa. Asli Shamza akka gootan dubbiini kana ergi ragaa kana fidii waa tokko hanga biizaan itti kenni dhufutti ragaan ubsaa ta'ee fudhatamu hin jiru waan ta'eef waan biraa gad harkisuu as qabu achi qabuun barbaachisu gar tokkotti xumuraati. Kana murteessinaa jedhanii murtee kennaa ba'a. Kanuma. Tole. Ragaan amma Sumayyaan amboo fiddelleeni yeroo jalqaba isaan waloo fuudhee manidha. Jalqaba gaafa jalqabaati maleessa waan dhiyootan haasawanii miti. Jechuun waa baay'ee naan jette waan ta'eef ragaan kana caalu jira amma eddan aadaan seerri masirii koo akka hojjaa soitin kaanne bar laa Sumayyaa akka hojjaa soitin kaanne. Akka seera masiriittoo namni edda masirii ga'eeyyi kan birriin kaffalamu ishiin hooyyoo jette. Kuno asliin faayyoo murteessan. Anu as masirii dhaquu miti ambooyyuu ka'ee finfinneen namni murteessaa sinamti. Eegi ana kaamsatti yoo na gaafatte ati maallayni keessiif deebi'uu qabaan akkanaan ja'a. Galatooma waan. Maallayni kee. Hayyee. Lakki waan nan mul'ateen isiniima yoo dogongora ta'ellee anumaatti dogongora ammoo maallayni keessiif deebi'uu qaba. Wanni immoo ati isiidhaan.
lafaa kaatee hattuu jettu dogoggora akka ta'e beeki. Yoon dogoggores na sirreeffadha. Yaa ka amma duraalleen ka wiliilleen jechuu maaliif jennaan Sumayyaalleen ani maallaqa kana nama intala harka badee jechaa jirti. Intala san irraa yoo feete Sumayyaan deemtee haa fiddu taakka dhageeffadhu. Sumayyaan intala bira deemtee yoo fiizaa intalti si ergite intalarraa fiizaa fichisiisuu. Yoo immoo intalti fiizaa siif hin ergi maallaqa keerraa siif fiduu hangan. Jidduu jirti waan ta'e. Waggaa tokko Intalti jidduu jaarsummaan illee dhaqamee dadhabame yaa ustaas dhiifama. eega amma ki goonu dhagayi maallayni keeyati sii kafalamee yoo as deebitee sabboontu wanni narraa himi Sumayyaani lafaa kaatee maallaqa san irraa fuutee nut dhuftee kunoo maallaqa miciyoodhaa kaniin an kafale san irraa fuudheen jiraa jettee nutti haa ibsitu. Ammoo ati maallaqa kee amman fadha yoo jette kana mirga guutuu qabda. Sigalee yaa yoo ammoo fiizaan dhagayi fiizaan sii deebi'ee ati fiizaa ka gubdu taate as deebi'ee maallaqa kana akka shiraan fudhatte ni amantaa? Nama na dhibbaan dhibbattee ija kooti dhageela biizaan citee dhaggeeffadha daqiiqaa 5. Biizaan citee cituu baatee ija kooti hin argine. Dhaabu Sumayyaan lafaa kaatee fiizaa sii ergame ka ati gubde yoo ka fiddu taate eega maallayni sii kafalame irra deebitee maallaqaas kafaltee deebitee maqaa siitillee dhiifama gaafattee akka ati balleessite badii firranni fudhatta tole. Otoo masiriin ga'e immoo. Otoo masiriin ga'iniyaa. Biizaan himti jumaana rakkoon qabani biizaa jakootiin hin argine isa ammaa immoo sichi feegii hojjettee fiddi moo isaa fiddiree waggaa tokko guutuu kadhatamtee dadhabamte hoo. Bari yoo namittiin baafteen siin jeema fakkeenyaaf namittiin an fiizaa godhee fi jettii miti akka nuyi mujjiranitti. Ishi sagaleen kan koo kunoo isheenoo agachi ga'utti dhiisi hogguu takka fakkeenyaaf amma namitti ani akkaan ani mee waan hin jehuun isiniima yoo maallayni keemmaati siif kafalama. Feetu Sumayyaa kafala feetu nuti warra asirra jiru kana kafala sanabbaan fedhe haa ta'u siif kafala. Garuu ammoo Ustaadha dhiifama waan laala aaliin keenya neetwoorkii na qabaa jira malee wanni kun ustaadha kiyya karaa gabaaba xumuramame dhagaye waan isin jiru. Yaada bareeda fidde ijoolleen tuni ija mirgaa ija bitaa jettan ijoolleen tuni obbolowwanii saayibban godhanya waliin turan jaallu. Amma laal ani guyyaa lama keessa 600 ergaa wanni kun akka xumuramu wanni kun waan Oromooti asirratti ifaajee isin godhaa jirtan kana laffaatiin sheekotiin ustaadonni keenya akka keetii akka abummoo as kuni guyyaa meeqa asirratti deebi'aa jirtan asliin silaa waayetti godhatu waan adda addaa godhatu waan kana akka Oromummaa dhaabbatee sarbiisiin godhaa jira. Ani 100 ifiin qabaa. 16 director give me 3 days maaliif kararan jira hangafe goofandi godha ijoollee kana araaru mana danuu raabasa rabbi sodaadhaati hin barbaachisu. Thank you. That's all. Karaan shortiin kana bifa magaana offolchaadha. Maaliif obbolummaa ijoollee tanaa akka daan hin kunneen fedhe beeyta. Ifaayyeen teessan turii isa kalafatti nafne yaada kiyya gaa kuni na offolchaadha. Akkanaan isin ijaa. Abshir asli haasee dhufe guutak haasee. Abu Mu'aad haasani. Abu Mu'aad maal jettan waan abdiin jedhu kana. Abu Mu'aad. Irrafan. Warri galtira isaa jirtan maal jettan waan abdiin jedhu kana. Asli. Naaf siitoo asawaa dhagaye. Bakka amma Ustaadamzaan isin viizaa fiddu jeesan. Viizaa biyya kanaa gaafadhee jira beektaa already bultii 90 booda baasuu hin danda'amu. Walaa viizaa walaa tikeera siistama irraa ni bada. Yoonii fi abbichiin silaa dalagee Yusuf waastaap irraa qabaate malee. Malee siistama keessaanii baa bultii 90tti baa siistama keessaa tikeen illee viizaa illee wanni dhufu hin jiru jechuu barbaadeet.
isaan lachuu ni beekani beektaa badii isaaniilleedha amma osoo akka warra keenyaa gootan akkasii fakkaata gaggabaabsaniitu amma haa bultu san dhiiftaniituma kalee hangana kafali kanaati dhabi kanaati argadhu jettanii osoo ragaa baabsan akkasii fakkaata ragaa soquu dhiiftanii. Akkasillee godhuuf taantu miliqee tararee araaramuu diddeeba. Amma akkuma seeratti akka dhugattu osoo isiin viizaa daleedee fi mucattiin hafteellee maalleenni hangi tokko numa deebi'a beektaa. Akkasuma Ani jibbaashi hin qabu birrii kiyya naaf kenninaani waan itti wal lollus hin qabnu jibbaashi hin qabu birrii fudhatan barbaadan kanuma. Amma fakkeenyaaf isii yoo viizaa daleedee fi tikeetallee daleedee haa jennu yoo isii sun hin dhufin sababa isiiti yoo haftellee maalleenii wayii deebi'uu qabaaf isiidhaaf. Akkas. Yoo immoo isiin hin dalagin guutuutti deebi'a yoo ka daleedee jiraattu ta'ellee wanni deebi'uu qabu wanni guutuun hin hafu namni xayyaaran koriin already ni deebi'a maalletti kennilleen paarsantii 60 moo 50 ni deebi'a. Viizaan hin deebi'u turfii jiraa mireega ammas asjitu gubboo jira beektaa gubboon kannamu sun yeroo isiin hin dhufin hin kannamu. Isigalee kana akkas godhiifiti sumeeyyaa immoo sumeeyyaa inshaallah rabbi kan keessi haa baasu akka mucattiin jettutti garuu mucattiin habashaadhaan irraa fuudhee jireetti fakkeenyaaf nama kana kabootu akkana dhuftee nama dila kanarratti himatuudhaaf teessu viidiyooleen taane fa'aa hin dalagin namarratti. Waan biratti fudhatee waan asii jee viidiyoolee fakkeenyaaf safuu cabsoo jira maan namni gara keessaatii kanatti ergee ati nama akkanaati ergee wal arrabsuu eegaltan bas arrabsanii wal irraa fudhatu qabdanii. Jalqaba kan miidiyaa fidanii fi sataraan ture koo jalqaba kan miidiyaa fidee laayivii nama 2,000 irratti waa'ee mata duree birrii kodhiisanii intalli baalageedha jedhanii garee shaadaa keessatti kan maqaan balleesse jalqabni isaanii ani tuubii irratti of argeeyyuu wallahi Abdii Muusaa jalatti jechuudha Abdii Muusaa gadhiise. Kanaafuu ennaani malee ani miidiyaarra kan fideessuudhaan kanuma waan biraan dubbadhu Doktor, amma maaliif dubbii tanaaf dubbate iftansaa? Please. Bakka dhiibne ustaazonni haa dhufanii facaatu gara furmaataa deemnu. Yoo inni koo kaffalame namallee rakkisinaati murteessaa qabu harkaan fuudha. Yoo dadhabame arrabbiittan dhiisa. Wallaahi rabbiin immoo jabaa namas keessa jiru nama hunda keenyaa oliiti. Kanuma waan biraa waan dubbadhu hin qabu. Jibbashii qabu. Amma bari Sumayyaa kootu kalaa Sumayyaa yoo as jala jiraatte kootu deebi. I think Sumayyaan aartee kuttanatti fakkaata. Karaa nagaa amma biyyaati jettu kanallee Sumayyaan tuun filannoon hin filanne natti fakkaata. Karaa lolaa kana barbaada. Thank you ulfaadhu. An withdraw jechuun beektamii? Withdraw godhe sadaqatti ni yaddaa. Ani keessaa beeyee dhaabee yaada kiyya. Ani waniin yaada kana fideef ifaajee isin ifaayaa jirtan laffaatii isin godhaa jirtan waan xiqqoo takka jaanii namni kun as gubbatti afaan gogogee yaada adda addaatiin kaseena hundinuu yaada addaatiin dhufee koomantii kana I don't know that's where I came from easily akka namatti furmaata kanuu dandeenyaaf akkatti sababa taane that's the reason I came karaa sana irraa hin dhufe jechuudha. Namni tokko akka itti muslaa godhu hedduu jira. Nuti bani aadamii beekatti responsibility hedduu nu gubbaa jira. Dubbiin beekotuma isaan qaraasituu afaan wallaalchitee namuu dheessaa bara. Jarii namaa. Niin harkaa. Anamma kiyya withdraw godhe whatever you guys decide waan isin murteessan. I follow you guys up. Galatoon ulfaadhu. Amma ilaalcha Sumayyaan tuun dhuftee dhugaadha. Waluma daddarbanii jara walii araarsan. Birriin uffata obbolummaa keessattu caalaa araarama yaa'in. Sumayyaan tuun beekuttee mire araarri hin jiru malee akkam godhan. Sheekota amma keessa seenanii naaf jecha shaakalamanii daawwaa isaan irraa shaakalaman ammallee hin barbaadu. Kanaafuu sinumti warri jaarsummaa gaafa sana dubbattanii dubbadha. Kanaan achi sheekota shaakaluu hin barbaadu hojii isaaniirra kanuma hin barbaadu. Ayyaan kiyya keessaa bee nama hedduutu ati dhaabi uummata irraa dhaabi naan jedhanii dhaabbadde ani laaftuma godhuuf lash godhuudhaaf waan kana beektaa raayiin beektaa jee haa taatu akkuma isin jettan. Abu Mu'aaz akkam goona dubbii sheekotaa yoo dubbii dhibde Sumayyaan miliixee Sumayyaa Alex akkam goona Akka goota nugaa
ani qofti murteessuu hin danda'u ani walumaan agarre waan hunda'u ragaa nama as jiru hunda samansiisuu danda'u dhiyaachuu hin dandeenye qarshii mucayyoo kanaa deebi'uu qabaadha ammoo namni kun hundi hojii dhiisee asirra taa'ee dhimma jaraatiif wal ga'ee nama kana hunda tuffatanii deemuunis sirriin turre. Rakkoon achi jiraa jechuu agarsiisa bar. Dogoggorri ishee bira jiraachuutu argamu asitti dhiistee deemuun immoo nama kana hunda kabaja dhowwuun immoo waan biraati saniifi badiin eessa akka jiru hundi keenya iyyuu argaa irraa jechuudha. Kanaaf qarshii akkamitti akka kafalamuu qabu isintu murteessaa namoonni asirraas yaadatti kennanii namoota gurguddaatu jira waan ta'eef mucayyoon immoo ejjennoozii himattee baateen kaffaluu wette qarshiin immoo sumayyaadhuma biratti badu dogoggoraanis haa ta'u karatti kenniteenis argaa irraa jechuudha ragaan dhufuu hin dandeenya waan ta'eef kanaaf asirra dhaabbatanii murteessuudha waa tokko as naqabeechi naqabiin qabu. Rabbi alaafisu wallaahi rabbi walitti araarsu jara lamaan ta'u obbolaadha. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Jirta asli. Fayyaa. Ummata kana gannaqiitiin geemii maaltu ummata gara waliin si cinqe hundi isaatuun kijiba. Wallahi maal goota isaatii kee gubda hojiin qabdan ijaarsummaa kana guyyaa shanaffaa ijaarsummaa kalaaltaniifise. Akka birriin irra jiru argaa jirra yoo danda'ame birrii irraa fuudhuu yoo dadhabe immoo irraa kafaluudha dhumate maaltu mataa waliin sin dhukkubsa. Barama jidduutu iyyuu nama 100,000 kennullee argine isin araarse yennaan tarte sheetitti. Bakka mijattiin waan biraa keessarte aki sagalee tokko dhageettanii bakka mijattana miskiina abboo birrii irraa kafalaa fi sheekonni ammoo warra mijattii miskiina tana abaartan. Abaarsi sun isinitti adeema obbo. Amma bar dhugaa tanuma qaba jechuudha miskiinni tan. Sa'aatii sirraa gubaaran uummanni kun osoo kiyya iddante sodaate malee dhugaan bakka jiru numa argeera amma mucaadhaan qarshii akkamitti kaffaluu fi danda'ama see sanarraa fuuchuu hin dandeessanoo ta'e asli abdii yaada sanarraa deebi'ee mootummaa nuuf ta'e abdii ta'e. Abdii yoo sumayyaa dhufinan keessaa baay'ee jedhee bar araaran barbaadu. Egaa khalaas laalammaa abdii 100 silaa sirrattiin ergaa naan jee silaa 100 inni ergee. Taantu didere tadallaalatu dide. Eji agar nama iska haya ምናምን ያስድስት ነው ማለት ወነ ከራ ማል ለኔ አስሌ ከየጋር አኔ ተናን ጃቡ ማሲዮ ጅራተ ያዱበቱ አሞ ሱመያን ቱን ያቀ ቀብዲ አቀሰ ያርከቹ ቀብዲ ገመን አንታቱስ ገመሲን ታዱ ብሪ ነማለኛ ታኒ አከና ኦታሉ ኩን ጋሪ ሚት ይከራ ከሰኖቱ ጅራ ኦጋ ኮሮኔ ኦል ጅራ ሱመያቴ ነው ጀራ ከና ጅራተ ብሪ ነመራ ፉቴ ከራ ሴራ ደላላ ኦሊጋነም ኦፍ ወቀት ፉንፉን ጀቹን ኩኒ በጣም ከባድ ነው። ሱመያ ተስፋ ይባል አክቶን ዱባይ ሚት ከሚዲያ ላይ ኮሜንት ሰኒ ሚት ሃርዳ ወጋይ ደም ያው ነው ማለት ሰር የካንቲ ኡልፋተ ሲንጀቹ ማ ቢያቢት አኖሶሲት ሲቪል ቢደካደ ትረቃስ ዶክተር ቻንስ ናከን ዶክተር አቲ ዋን ካና ከሳ ባይ ዱቢ አርጊታ ይርታ ዋት ቢያሰኔት ዱቢ ደሙ ካና ሲንታው ቤቴ ወራ አሜሪካ ጅሩፋ አራርሲታ ወራ ኢትዮጵያ ጅሩፋ ወራ ሳኡዲ ጅሩፋ ዮ አራርሲተ ስራ ባሬ ቤቴ warra kaayiroo walgana miti garuu no in general ma yo kan mattu warra kaayiroo keessatti walole nutu araarsa